Eshi maqaan kee Eewudha. Eessarraa dhuftee waldaan keessaa waaqayyoon moo lafa kanatti maal siif hojjetee saba kanaaf toora galchitoo waan waaqayyo siif hojjetee dhugaa ba'i. Maqaan koo Xolonash Baleessaan jedhama. Ana jiraadhu asuma keellaadha. Miseensa kanan guute garuu muluu wangeelii burqaa gafarsaa kan jedhamu gara olii kanaadha. Ani gochaa waaqayyo naaf godhe waan guddaa naaf godhe. Innis obsaan akkasin na dhaggeeffattanan barbaada. Gaarummaa waaqayyo namaaf godhu danuudha. Ani nama fuula keessan dhaabatu odoo hin taane nama awwaalamee awwaala isaarra namni deemu ture. Waaqayyo garuu jireenya takkan jiraadhu isa na gargaare. Yesuusin galata ammayyuu dachaan isaaf hin ta'a isaaf hin mala. Mee galateeffadhaa fi amma harka keessa walitti rukutaa ilil jedha waaqayyoon galateeffadhaa fi haleluuyaa. Ani waaqayyo waan guddaa naaf godhe baay'ee nibbadhan ture. Dhukkuba waggaa 12 waggaa 10f baay'ee odoo hin taane natti deddeebi'a ture garuu ergan ofirratti argee waggaa 12 sun keessaa waggaa 2 natti hammaatee ture. Innis dhukkuba maatsanii yookiin dhukkuba gadameessaa isa jedhamudha. Dhukkubni kun baay'een ittiin cisiqaayee argan ture. Eenyumtuu himachuu hin danda'u. Innis baay'ee na dhukkuba, na nyaata, na guba, na waraana asii gadee, na cannaqama, na dhukkuba baqqaan baay'ee namatti ni maddu. Kaza sagalee raajiitiin guyyaa tokko nan dhufe sagalee raajiitiin namni akkasitti cannaqamtu gaafa jedhu gurra koorraa kai waan jedhu wayitu gurra koorraa akka waan namni na tuttuquutti saatii sun nan sodaadha waan an ta'eef akkasitti natti haasa'aa ture. Nan ka'e gaafan ka'ee dhufu naaf kadhatanii dhukkubni sun inni na waraanu inni asii gadi na cinqu sun qaxiidhuma narraa dhaabate ji'aarraa garuu nan boo'e baay'een boo'e waaqayyo maal yaa waaqayyo kanaan na jeesurraa maal ta'a yoo hiriyaa kootiin na qixxeessite guyyaa tokko uffa'e jedhee yoon du'e jedhee waaqayyo wallaansoon qabe. Innis guyyaa sadiif inni madaa'ee baay'ee na nyaata bishaan gaafan fayyadamu baay'ee na gubaa baay'ee cannaqaman ture. Kuni gochaa waaqayyo naaf godhedha. Olma waaqayyo akkan saalfii malee dubbadhu isa godhedha. Guyyaa sadiin booda narraa harca'ee amma irraatti nagaa koodha. Waaqayyo na fayyisee na hiike kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaa fi waaqayyoon ilil jedha. Inni kan biraani isuma kana keessa ta'eeyyuu ani nama ji'a 7 dhiigni koo na dhangala'ee ture. Kazaan maal jedheen himadhadheen nan deddeebi'ee nan kadhachiifadha garuu kadhadheen himadhu waaqayyoon arga waan ta'eef akkamittan himadhadheetii nanani isa keessaa ijji waaqayyoo anaan argee qaxii narraa cite sababii narraa cite suniifi garuu yeroo sana baay'ee nibbadha yeroo ba'aa baatan baay'ee namatti ulfaata waan ta'eef dhugaa ba'uu nan sodaadhe sababiin sodaadheef akkas naan jedhe abjuudhaan dhufeetu guduunfattee keewwattee naan jedhee na dheekkame waaqayyo achumaan guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko waaqayyo guyyaa qaba waan ta'eef sagalee raajitiin nama dhiigni kee dhangala'utu jira baay'ee dhangala'aa diinni nyaachuuf jedhaniitu dubbatanii gaafa dubbatan ji'a 3 halkaniif guyyaa odoo hin jenne gargar hin cinne sagalee raajiitiin nama dhiiga kee baay'ee dhangala'utu jira jedhanii dubbatanii achumarraan nan ba'e gaafan ba'u naa kadhatanii innis tooratti deebi'ee amma ammaatti nagaa koodha waaqayyo na fayyisee na hiikee isa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Mana kiraa keessan ture yeroo sanatti waa lamatti na hiikeessiniin jedhee mana kiraa keessan ture haalan beekamneen akkaataa addaatiin waaqayyo yoo qormaan ni jiraateyyuu yoo bu'aa bahiin jiraateyyuu anaan mana kiraa keessaas na baasee duuti koo sinafee salphinni koo qaaniin koo leeyyan koo hundumaa Yesuus fannoo irratti xumuree anaan galataan fuula sana dhaabee isa kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Semee ammayyuu mataa gara irratti gooftaadhaaf isa hojii guddaa namaaf hojjetu kanaaf haleluuyaa galateeffadhaa fi ammayyuu